Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota amantaa kiristaanaa, hordoftoota Yesuus Kiristoos, dhugaan kan isinii gale kan amantan Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii kan fudhattan karaa jireenya dhugaa ta'uusaa kan amantan lubbuu keessaniif wabii isa godhattanii kan jirtan hundumaaf har'a dhaamsa sagalee Waaqayyoo iddoo tokko dubbiseen isiniif qabadhee dhufee jira. Yeroo muraasaa bifa kanaanas ba'ee hin beeku. Xiqqoo ishee naannoon irra jiraadhu neetworkii waan hin jirreef miidiyaarraa fagaadhee tureera. Jaalala Waaqayyoo ta'ee yeroon kun yerootti neetworkiinis nuuf deebi'ee naannoo keenyatti amma ta'e hojjetaa jiru waan ta'eef anis iddoon jiraadhu kana taa'ee waan Waaqayyoo keessa qolchee isiniif kennuudhaaf as ba'eera. Ganama kana sagalee Waaqayyoon iddoo tokko isiniif hira. Kanan dubbifataa jiru keessaa macaafa Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 1-2 irra kan jiru nan dubbisa. Kana booddee Iyyoob deebisee, ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beeka. Akeeka kees karaatti kan hambisuu hin jiru. Ati inni dubbii beekumsa malee dubbatamuun akeeka koo akka mul'anne godhu kun eenyu jetteetta? Ani waanan hin hubatin dubbadheera. Dubbichi anaaf baay'ee dinqisiisaa waan ta'eefis an isa hin beekne. Ameen. Kutaa kana keessatti tun dubbisuu wanti gara koo dhufe kanan irraa fayyadanii keessaa dandeettiin Waaqayyoo yookiis Waaqni nuti itti amanne kun cimaa waan ta'eef, Waaqa jabaa, Waaqa waan hundumaa danda'u waan ta'eef qoramsa seexanaatiif harka hin kennin kan jedhuun dhaamsa isiniif qaba. Iyyoob beektu seenaa isaa macaafa Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 6 kaasee yoo ilaaltan Iyyoob kun wanta inni hin eegganneef waan isaaf hin malle isa qabate. Wanta hojii isaa wajjin yookiis qajeelummaa isaa wajjin waliin simannetu isa qabate. Innis maanni seexanatu isa qoruudhaaf ija isaa irra kaa'ate. Seexanni isa ija isaa Iyyoobiin qoruudhaaf irra kaa'atu fuula Waaqayyoo duratti argamee Iyyoobiin naaf kenni yookiis immoo Iyyoobiin Waaqayyoo harka isaatti akka kennuuf Waaqayyoon gaafata ture. Waaqayyo garuu Iyyoobiin qajeelummaatti waan isa beekuuf, eenyummaa Iyyoob waan beekuuf, Iyyoob nama korra ija kee kaa'atte innoo nama qajeelaa, nama mudaa hin qabne, nama waan hundumaan guutuu ta'edha jennaan seexanni Iyyoobiin maaliif qajeelaa hin ta'ure? Maaliif sin kabajure? Maaliif sin sodaature? Dallaadhaan mana isaatti naannessitee eegdee jireenya isaa hundumaarra kan jiru harka keedha. Maaliif sin kabaju? Maaliif sin sodaature? Jedhee deebii deebise. As keessatti dhugaan tokko kan naaf galee Iyyoob nama jabaadha, nama sooressa, nama namni akka saatiidhaa biyya sana keessatti hin argamne, nama sooressa, nama beekamaa, nama jabaa ture. Qabeenyi inni qabullee qabeenya guddaa, qabeenya jabaa, qabeenya baay'ina qabu, hojjetoonni qabullee hojjetoota baay'ee turan. Garuu dhoksaan qoramsa Iyyoob, dhoksaan seexanni Iyyoobiin loluudhaaf gara isaa dhufeef kan inni irra dhaabbatu qabeenya isaa kana miti. Baay'ina gaalotaaf baay'ina harroota inni qabu kanaa miti. Wantonni inni alaan qabu kun hundinuu seexanii naafsiseenaa miti. Seexanni kan inni inaafee Iyyoob nama Waaqayyoon sodaatuuf, nama qajeelaa, nama qajeelinaan sooressa ta'e, nama qabeenyaa Waaqayyo duratti mul'atu, qabeenyaa Waaqayyo isaaf ilaaluun
sooressa beekamaa ta'edha. Nama Waaqayyoon sodaatu, nama qajeelaa, nama waan qajeelaa hojjetu, nama jireenyi isaa yeroo hundumaa fuula Waaqayyoo duratti ifaadhaaf jaallatamaa ta'e ta'uu isaati seexanni kan inni hinaafe. Qabeenyaan Iyyoob inni guddaan qajeelummaa isaati. Qabeenyaan Iyyoob inni seexanni ittiin irratti ka'e qajeelummaa isaati, Waaqayyoon sodaachuu isaati. Isa kana immoo Iyyoob nama qajeelaa, nama ana Waaqayyo duratti mudaa hin qabneedha. Ija keessarra kaa'attee jennaan seexanni kan inni dubbate Waaqayyos Iyyoob nama qajeelaadha jedhe. Seexannis maaliif qajeelaa hin ta'ure jedheetu isa gaafate. Maaf qajeelaa hin ta'ure? Maaf sin sodaature? Dallaatti ijaarte, qabeenya isaaf laatte, wanta inni qabu isaaf eegde, maaliif qajeelaa hin ta'ure jedheetu isa gaafate. Asirratti qabeenyaan seexannis Waaqayyos isa harkatti beeku qajeelummaadha. Qabeenyaan Waaqayyo nama harkatti beeku, qabeenyaan Waaqayyo guddaadha jedhee nama harkatti jaju qajeelummaadha. Wanti namni ala kanaan qabu miti. Egaa qajeelummaan Iyyoob kun Iyyoob jalaa saamameera yoo jenne qabeenyaan danuun jalaa badeera. Harroonni isaanii dhumanii, saawwan inni qabu dhumanii, hojjetoonni inni qabu dhumanii, wanti inni qabu hundinuu akkuma Waaqayyo dhaqiitii barbadeessi akka qajeelummaan isaa miidhamu ilaali, akka inni naganu ilaali, akka inni qajeelummaa isaa gatu ilaali akkuma jedheen seexanni dhaqee qajeelummaa isaa rukute, qabeenya isaa rukute. Qajeelummaan Iyyoob garuu itti bu'amuu hin dandeenye. Sababiin isaa maayini? Qajeelummaan Iyyoob lubbuu isaatii wajjin wal qabata malee qabeenya isaa wajjin wal hin qabatu. Wanta inni qabu keessa jira qajeelummaan isaa utuu hin ta'in lubbuu isaa keessa jira. Lubbuu isaatti hin bu'in jedheen. Lubbuu isaatti bu'uu hin dandeenye qabeenyaan inni qabu baay'ee isaa garuu rukuteera. Iyyoob gaafa wantoonni kun hundinuu jalaa dhumanii gara isaa dhufan akka nama taappellaa wayii yookiis akka nama caaffataan gabbaasee dubbatutti Waaqayyotu kenne, Waaqayyotu fudhate jedha. Waaqayyotu kenne, Waaqayyo fudhate jedha. Seexanni qabeenyaa isaa hundumaa barbadeessee qajeelummaa isaatti bu'uu hin dandeenye. Waaqayyoon qabaachuu isaatti waliigalteenni Waaqa wajjin qabutti bu'uu hin dandeenye. Hubadhaa asitti. Ni lammaffaan seexanni deebi'ee ammas fuula Waaqaa duratti argamee oliyyannoo fudhateen yeroo lammaffaa kan inni dubbate fayyaa isaati. Fayyaa isaa irratti oliyyannoo fudhate. Waaqayyos akkasuma akkuma inni isa kadhatetti isaaf kenne. Fayyaa isaa akkuma inni dhaqee rukuteen qoramsi karaa hedduu itti dhufe. Namoota hedduutu fayyummaa isaa dhukkuba isaa keessatti dubbisuu dhufan. Haati manaa isaallee isaa wajjin rakkachaa turte. Namoonni isa dubbisuu dhufanii baay'ee wajjin rakkataa turan. Garuu Iyyoob dubbiilee dhukkuba sana keessatti isatti dhufan hundumaatiif deebii inni kennu, qoramsa karaa adda addaa dhufu hundumaaf deebii inni kennu deebii qajeelaa ture. Isa dhumaa irratti karaa haadha manaa isaatii gaaffii isatti dhufeen ganii du'i kanaa caalaa maal goota jedhe. Seexanni waan hundumaa siistema hundumaa qopheeffatee karaa hundumaa dhabee karaa waan isatti taanu gara isaa dhufe. Ishee dhaga'uu danda'a jedhee afaan isheetiin gara isaa dhufe. Ganii du'i maal goota kana caalaa wanti hundinuu sirkatti dhumeera jedha. Ati sobaddeetta ganii du'i gidiraa kana irra du'a sii wayya jettee gaafatti dubbattu ati dubartii gowwaanana waan gaarii harka Waaqaa keessaa fudhanneerraa wanta gadhee kanas fudhachuutu nu ta'a jedhe. Qullaa koon dhufe qullaa koon ol deebi'a jedhe. Hubadhaa qajeelummaan namoota baay'ee, kiristaanummaan namoota baay'ee qabeenyaa isaanii keessa jira. Horiin isaanii yoo duute Waaqa irratti dubbatu. Makiinaan isaanii yoo cabe Waaqa irratti dubbatu. Fayyaan isaanii yoo bade Waaqayyo irratti dubbatu. Baay'een isaanii waan alaan mul'atu kanaaf Waaqayyoof amanamu. Kiristaanummaan Iyyoobiif qajeelummaan Iyyoob garuu lubbuu isaa wajjin wal qabata. Hamma lubbuun isaa lafa kanarraa darbutti Iyyoob nama qajeelaa ture. Qajeelummaa isaanii Waaqayyo galgalee Iyyoobiin deebi'ee haaresse. Waaqni nama nate sangan. Kanaaf 42 irratti kan inni jedhu ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu ani beeka jedhe. Akeeka kee karaatti kan hambisuu hin jiru jedhe. Waaqayyo Waaqa waan hundumaa